dhaabbattee wanti dhaqamuuf irraa citee wanta yeroo sana ta'e amma hunaatti eenyutu baase? Maaltu beeka? Nama meeqa akka maal akka ta'e eenyutu beeka? Isaan hin dubbatan yoo isaan dubbatanis namni dhaga'u hin jiru. Eenyutu beeka? Gujii keessatti summiidhaan wannoo dhumaa jiru. Sababii qabeenya isaaniitiif jecha, sababii warqee achi jiruutiif jecha. Namni har'a dhalataa jiru nama akkamiiti? Summii biyya lafaarraati har'a biyya kamittillee fayyadamuun dhorkaa ta'e itti fayyadamanii warqee baasuudhaan uummata fixaa jiru. Kan warqee isaa baasanii saaman iyyuu miti. Nagaa dhoowwatan akka inni hin jiraanne biyya isaa keessa iyyumaan illee akka inni hin jiraanne godhan. Uummati sun kana keessa waggaa amma kana ture. Amma immoo deebisanii isumaayyuu dhalataan naannoo sanii walitti gurmaa'ee albuudanni baasaa ture tokko tokkollee akka jirutti ayyama isaa irraa fudhatanii jeneraalotaaf waraabbootii aangootiif isaaniif hirame harka isaanii duwwaa hafaa jiru. Harka isaanii duwwaa hafuu duwwaa miti deebisanii akka diinaatti adamfamaa jiru biyya dhalatan keessatti. Qabeenyi isaanii saamame dhalooti gara fuulduraatti ka'ullee akka inni nagaadhaan hin dhalanne hin jiraanne godhanii kan hundumaa shira amma akka kanaa irratti taphataa jiran. Karaa biraa immoo kan Wallaggaa akkuma silla isinitti dubbadde Wallaggaan karaa meeqa rukutan? Tokkoffaa raayyaan ittisa biyyaa rukutaa ture. Itti bahee rukutaa ture, ajjeesaa ture. Poolisiin Oromiyaa ajjeesaa ture. Milishaan Oromiyaa ajjeesaa ture, ajjeesaa jira har'as. Faannoon ajjeesaa jira. Qubattoota sana keessaa immoo faannoon deebisanii Shimallis fa'aa ijaaran kan mootummaan kun ijaare, kan inni leenjise, kan inni ammallee leenjisaa jiru, kan inni ammallee sappilaayii gochaa jiru. Saba sana waggaa meeqa rukutan, waggaa meeqa ajjeesan. Kallattii 5 yookaan 6 rukutu. Kana keessaa kan garaa laafuuf hin jiru. Officially miiliyoonii 100 kennanii Shimallis fa'aatiin ajjeesisan miti. Kana namni quba hin qabne hin jiru. Isumatu itti fufee jira. Gidduu kana immoo maal godhan? Lafarraa buqqisuu duwwaayyuu immoo miti. Qabeenya isaanii guyyaa saafaa utuu namni argu loon isaanii oofan. Re'ee isaanii waan isaan qaban hundumaa oofanii yeroo isaan fuudhanii deeman makalaaqayaan achi jira. Raayyaan ittisa biyyaa achuma taa'a. Simbirri achi keessa darbuu kan hin dandeenye utuu waan biraadha utuu ta'eeti. Utuu raayyaan ittisa biyyaa buufatee utuu iddoo sana jiru akkabittiin namni hammi sun akkabittiin buqqaa. Akkabittiin namni sun buqqaa. Akkabittiin qabeenyi isaa qeensaa barbadaa'ee loonsaa oofamanii guyyaa saafaa oofamanii fudhatamanii deemu. Viidiyoodhaan agarsiisa. Otoo eenyu jiru? Otoo mootummaan Oromiyaas jiru, otoo mootummaan federaalaa jiru, otoo poolisiin Oromiyaa jiru, otoo poolisiin federaalaa jiru, otoo raayyaan ittisa biyyaa achi jiru, kun hundumtuu saba kana irratti raawwata. Kana faannootu godhee jechuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Ammatu adiifate qawwee fudhannee annee iddoo tokko taanee sa'a nama tokko oofnee fudhannee gallee utuu nu dabarsa karaarra. Akkamittiin ta'a kun? Akkamittiin ta'uu danda'a? Yoo hayyamame malee, yoo mootummaan ajaje malee, yoo mootummaan hayyame malee, yoo mootummaan ispoonsar godhe malee akkamittiin ta'uu danda'a? Badiisi amma kana akkamittiin saba kanarra gahuu danda'a? Kuni har'a duwwaa kan jalqabame utuu hin taane turee waggaa kana hundumaa deemaa kan turedha. Kan yeroo hundumaa maqaan isaanii hin dhahamne immoo beekatu jira. Shawaa lixaa kana keessa waan hojjetamaa jiru eenyutu argaa jira? Eenyutu argaa jira? Hojii isaan hojjetan achi duwwaa miti. Kun egaa wannooma isaa magniitii hojii isaatu
guddaa sababii ta'eefiti mul'ate irraan kan hafe lafa namni sagalee nama waraabuu hin dandeenye. Waan hojjetamaa jiru beeksisuu hin dandeenye. Lafa aktiivistoonni hin jirre. Lafa akkasitti maaltu hojjetamaa jira? Shawaa kaabaa keessatti Salaalefaa kana keessatti maaltu hojjetamaa jira? Asuma dhiyootti kun wannoofaa Abuna Gindabarat fa'aa kana keessatti maaltu hojjetamaa jira? Namni gabaa dhaqee galuu amma torban darbe dhageessaniitti yoo ta'e gabaa Abuna Gindabaratee qotee bulaan naqa yoo ta'e wannoorra dhaabbataniitu seensa magaalaarra dhaabbatanii qarshii 50 kennan. Maaliif? Akkasuma gibira kaffalta. Waa bitu ofiisaatiin waan inni bituu dhaqu nama beeku jiru yookaan magaaluma sana keessa baheetu iddoo biraa deema ta'a. Garuu seenuudhaaf iyyuu 50 kaffalte malee seentuudha. Gabaa guutuun biyya baasaa keessatti kenne jedhanii qarshii irraa fudhatu. Humnaan irraa fudhatu. Wantoota ittiin argitu yoo ta'e deeggarda beddelleetti argitaniitu yoo ta'e viidiyoo tokko hundumti keessan argitaniitu jedhee yaada. Milishaan tokko akka inni itti dubartii tokko lafarra gangalchee akkaataa inni itti reebu. Qorqalbii dhumti akkasii Oromoo keessatti akkamittiin biqilchuu akka isaan danda'an nama dhiba. Warra viidiyoo kana isaanillee dur gaafa dhaaba kana gaafa jaaran gaafa booji'aman illee Tigireen illee garaa laaftee fi isaan lubbuun isaan jiraachifte. Isaan immoo akkamittiin saba isaanii nama harka duwwaa deemu, nama qawwee hin qabne, nama isaan ajjeesaa hin jirre. Akkamittiin nama kana garaa jabaatanii akka isaan waan kana irratti raawwatan namaan galu. Isaan miti mootummaan hin beeku warra gadiitu kana hojjetee wanti jedhamu hin deemsisu. Nama tokkotti otoo adabi otoo itti kennameeti namni tokkollee nama ajjeesu ture. Namni tokkollee nama reebu ture. Namni tokkollee seera ala nama hidhu ture. Garuu kana mootummaadhumatu hayyame sirnuma sanatu hayyame jechuudha. Kanaaf wanti biyya kana Oromiyaa keessa deemaa jiru amma waa'een naannoo Wallagga Bahaa fi akkasumas immoo Horroo Guduruu irratti wanti ta'aa jiru kuni isuma duraan ture itti fufiinsuma isa duriiti. Isumatu itti fufe. Kana immoo waan baay'eedhaaf kana gochaa jiru waa'ee hidha Abbayyaa innaa ilaallee hidha Abbayyaa sana gatii guddaatu itti kaffalame. Mirga hidha sanaa hidhanii itti fayyadamuun mirga biyya sanaati, biyya keenyaati, mirga uummata keenyaati. Kana karoorfamee eeganni hamma inni xumuramutti uummanni biyya keenyaa hundumtuu gatii itti kaffaleera. Anillee amma biyya sana keessa jirutti mindaa ji'a meeqaatti kaffaleera. Hojjetaan mootummaa tokkoon isaa kan mindaa isaa irraatii hin kaffalin jiru. Hojjetaan mootummaa tokkoon isaa kaffaleera. Warri kaan bu'aa isaanii irraa kennu, waan argatan irraa kennu. Hojjetaan mootummaa garuu hir'ina isaa irraa kennaa ture. Bajata ijoollee isaatii, nyaata ijoollee isaatii irraa hir'isee kutee kaffalaa ture. Xiqqaachuuf guddachuu miti. Garuu irraa dirqiidhaan irraa qabanii irraa kutanii fudhachaa turan. Isarrayyuu immoo itti daballee boondii bitanneera. Boondii kan harkaa qabnu jirra. 1,000 haa taatu 2,000 haa taatu. Boondii sheeriin qaba jechuudha achi keessaati. Is mine. Hidhi sun kan koote kan eenyu miti. Akka waan Oromoon jibbu, akka waan mormitoonni jibbanii, akka waan gartuun kana jibbu jiruutti inni haasa'amu soba dubbii. Namni waa'ee hidha sanaa namni mormes hin jiru duriyyuu har'as namni mormu hin jiru eebbifamuuf isaatiif sadarkaa kanarra ga'uu isaatiif namni jibbus hin jiru gammachuudha hunduma keenya. Gammachuu hunduma keenyaati kan keenya waan ta'eetiif. An akka boondii kootitti waan inni bu'aa inni fidu keessaatii argachuun narra jiraa jedhee nama amanuudha. Maaliif yeroo nuun jedhan boondii bitadhaa yeroo nuun jedhanis kanuma nuun jedhan sababii ta'eetiif jechuudha.
So hidha sana itti gammanna malee waan itti gaddinu hin qabnu xumuramuunsaa baay'ee gaarii. Kan nama tokkoo miti wanti sun. Dadhabbii nama tokkoo miti. Yeroo baay'ee egaa waanuma addunyaa keessa jirutu jira. Isa dirree waraanaatti loltuun naqee wareegamuu fi jeneraalli itti badhaafama akkuma beektan. Hojjetaan hojii hojjeteetu yeroo waa'een isaa barreeffamu immoo taa'ee akka biraatti dhaggeeffata. Hojjetaan yoomiyyuu hojjetaadha. Inni gatii baasu yoomiyyuu gatii baasa. Kan itti badhaafamu yeroo baay'ee isa gatii hin baafnedha. Isa gatii itti hin baasin. Warri har'a maqaan keenya achi keessatti kana ta'uu qaba jedhanii wannoo ta'an kun meeqa akka isaan kaffalan illee hin beeku. Kaffalaniiru ta'ee isaanii dhiisanii hin beeku. Garuu warri itti kaffale guutummaa uummata Itoophiyaatu baase waan sana. Kanaaf kan uummata Itoophiyaa guutuuti jechuun ni danda'a. Kanaatiif gammachuu guddaa irraa qaba. Gammachuu duwwaatu hin taane eebbifamuunsaa bor haala amma jiru jijjiiruu keessatti qooda nuu qaba jennee abdannaa eegnas immoo jireenya koo irratti waa tokko jijjiirama tokko fiduu qaba. Manni har'a ifaa hin qabne bor ifaa argachuu danda'uu qaba. Warri hagammaatti dukkana keessa jiran bor ifa keessa jiraachuu qaban. Eebbisiifneerra kaa itti dadhabneerra. Haqanii eebbisiisanii sirbanii galuun hin ta'u. Bu'aa isaa qooddachuu qaba sabi kun. Bu'aa isaa meerre hin eebbifne sun.